Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samiirratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenyaa dubroo Maariyaamii barachaa akka jirru barumsa kanaan boqonnaa lammaffaa haala dhalannaadhaa fi guddina haadha keenya dubroo Maariyaamii barachaa akka jirru ni beekna. Guyyaa darbee kutaa afuraffaa boqonnaa kanaatiin maal barannee turre dubroo Maariyaamii ergaa gammachuu qulqullicha Gabri'eel irraatu dhaga'uu ishee kan jiru ture kan baranne. Qulqullichi Gabri'eel egaa yeroo adda addaatti bakka adda addaatti akka ergamaa ture. Dubroo Maariyaamii haadha waaqayyoodhaaf garuu yeroo dhufu kana hundumaa irraatu adda gochuudhaan ergaan isheetti hime. Isheenis immoo wantoota baay'ee gaafachuudhaan xumura irrattis immoo amantii ishee guutuu waan ta'eedhaaf jecha ergamichaa amantee fudhachuu ishee kana ture barannee kan dhaabbanne. Guyyaa har'aa immoo kutaa itti aanu kutaa shanaffaadhaan kan barannu dubroo Maariyaamii mana Elsaabeesitti kan jedhudha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaanuuf haa ta'u. Egaan haala dhalannaadhaaf guddina haadha keenya dubroo Maariyaamii tartiibaan barachaa kan jirru kan darbe irratti qulqullichi Gabri'eeliin dubroo Maariyaamiidhaaf ergaa gammachuu yeroo itti himu isa wajjirraanis immoo akka isheen amantuudhaaf fakkeenyota wantoota raawwataman adda addaatti dabaluudhaan waa'ee Elsaabees kaasee akka inni dubbate ilaalleerra. Dubroo Maariyaamii akka kanaan dhageesseedhaan gara mana Elsaabees deemte. Kanaafuu kan itti aansinee kan barannu kanadha kan ta'u jechuudha. Qulqulleettiin dubroo Maariyaamii egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin erga ulfooftee booda eeyyeen akka jecha keetii naaf haa ta'u yeroo isheen jettu qaamni jechi waaqayyoo foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhachuudhaan gadameessa ishee keessatti nama yeroo ta'u yeruma sana ka'uudhaan maal taate gara magaalaa Yihuudaa mandalaa Efreem kan jedhamu gara mana lubicha Zakkaariyaasiif Elsaabees deemte jechuudha. Dubroon Maariyaamii maaliifidha? Kitaabni qulqulluun ittaansinee kan ilaallu daftee jedha. Daftee ka'uudhaan deemte jechuudhaan dubbata. Abbootiin hafuura qulqulluudhaan kitaaba qulqulluu yeroo hiikan dubroon Maariyaamii maaliifidha kan isheen gara sanaatti deemte kan jedhuudhaaf sababa lama hiikaa sanatti nuuf kaa'aniiru. Kan jalqabaa maal jedhanii dursitee Zakkaariyaas dhukkubsachuusaa yookiin immoo arrabni isaa hidhamuusaa jechuudha. Dursee akkuma ilaalle Zakkaariyaas egaa ergaa qulqullicha Gabri'eelii takkaatti amanuu dadhabuusaadhaan ergamaa waaqayyootti dubbii biraa deebisuudhaaf maal ta'e ture? Arrabni isaa kun aangoo qulqulluu Gabri'eeliidhaan maal ta'e ture? Hidhamee ture. Kanaaf kana ni beekti arrabni isaa hidhamee akka ture dhukkubsacha akka ture waanta beektuudhaaf sana dhageessee kan jirtu kana isa ilaaluudhaaf isa gaafachuudhaaf akka isheen deemte. Sababa lammaffaa immoo ergamaan qulqulluu Gabri'eelii ishumatti kan dubbate fira kee kan taate Elsaabees kunoo dhabdu jedhamaa kan turte
amma waaqayyo mucaa dhiiraa isheef laatee erga ulfooftee kunoo har'a ji'a jaateera jechuudhaan itti mee waan tureedhaaf kanas gammachuun Elsaabees isheefis gammachuu ishee waan ta'eef kanas gammaddeetti waan ta'eef gara fira ishee kan taate gara Elsaabees deemteetti jechuudha. Abbootonni sababa kana lamaan kaa'aniiru. Egaan dubroon Maariyaamiin gara mana Zakkaariyaas gara Elsaabees deemuu ishee kitaabni qulqulluun wangeelaa Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 39 kaasnee hanga 56tti yoo dubbisne bal'inaan nuuf kaa'anii arganna maal jedha. Yeroo sanatti dubroon Maariyaamii daftee kaatee fexinaa ተነሳች daftee kaatee gara mandara tuulluura kan jiru gara magaalaa Yihudaas ni geesse. Mana Zakkaariyaas seentee Elsaabeesiin nageenya gaafatte. Elsaabeesis immoo sagalee nageenya dubroo Maariyaam yeroo dhageessetti mucaani gadameessa ishee keessa jiru ni utaale. Hafuurri qulqulluun isheenis Elsaabees jechuudha. Hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan sagalee ishee ol kaasuudhaan akkas jetteetu dubbatte. Maal jette? Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa kee keessaas kan eebbifamedha. Yaa haadha Waaqa koo, ati gara koo dhufuun akkamitti naaf ta'a? Kunoo sagalee nageenya kee yeroon dhageetti ulfi gadameessa koo keessaa utaaleera hoo. Jechi Waaqayyoorraa jechi Gooftaarraa sitti ergame ni ta'a jettee kan amante ati eebbifamtuudha jechuudhaan dubroo Maariyaamii haala kanaatiin Elsaabees hafuura qulqulluudhaan guutamteetu hafuurri qulqulluun wanta raawwatame hundumaa ishee ibsuudhaan haadha Waaqayyoo ta'uu ishee dubartoota hundumaarraatu addatti kan eebbifamte kan kabajamte ta'uu ishee firiin gadameessa ishee keessaa immoo Waaqayyo ta'uusaa bartee yaa haadha Waaqa koo jechuudhaan haala kanaatiin galateeffatte jechuudha. Gara fuulduraatti waa'ee kabaja dubroo Maariyaamii yeroo ilaallu isaan kaa tokko tokkoon hiiknee kan ilaallu yommuu ta'u Elsaabees garuu haala kanaadhaan dubroo Maariyaamiidhaan galateeffatteetti jechi Waaqayyoorraa ergame. Inni kun ergamichi qulqulluun Gabri'eel dubroo Maariyaamitti kan hime jechuudha. Ni ta'a jettee kan amante ati eebbifamtuudha jechuudhaan itti dhufte ilaala. Sadan qulqulluu keessaa tokko ilmi Waaqayyoo foon keerraa foon fudhachuudhaan lubbuu keerraa lubbuu fudhachuudhaan sirraa ni dhalata jechuudhaan kuni addunyaadhaaf adda kan ta'e al tokkoree raawwate kan hin beekne kana dubroon Maariyaamii amantii guutuudhaan fudhachuu ishee isa dhugaadha eebbifamtu ishee jechisiisa. Amantiin dubroo Maariyaamii haala nama dhibuun jechuudha yeroo kamuu taanaan guutuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 yoo ilaaltan Gooftaan keenya raajii jalqabaa kadhannaa isheedhaan yeroo raawwatu qulqullichi Yohaannis maal jedhee barreesseera? Duuka bu'oonni isaa yeroo jalqabaadhaaf raajii Gooftaa keenya arguudhaan itti amananii jechuudhaan dubbata. Itti amananii. Dubroon Maariyaamii garuu dursite osoo Gooftaan keenya nama hin ta'in guutummaadhaan amantii ishee amma kanaa kan ga'edha jechuudha. Kanaafidha Elsaabees hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan jechi Waaqayyoorraa sitti argame kun dhuguma ni ta'a jettee kan amanteef kan fudhatte ati eebbifamtuudha jechuudhaan dubbatte jechuudha. Isa dhugaadha. Namni unkaan wanta akkasii haa turuuti waanuma beekamee jiru tokko kun akkasiif ta'a jedhameetu dubbatametu amanuudhaaf baay'ee rakkata. Baay'ee rakkisaa jechuudha. Maaliif Waaqayyoorraatu amma akka fagaannedha kun kan nu agarsiisu. Waaqayyo dhuguma naaf raawwata jennee wanta namanneedhaaf. Amantiin keenya baay'ee xiqqoo wanta taateedhaaf yeroo baay'ee wanta akkasiidhaan ni qoramna. Dubroon Maariyaamii garuu addunyaa erga uumte booda raawwatamee kan hin beekne wanta akkasii kana dhaga'uudhaan amantii guutuudhaan fudhachuu ishee Elsaabees hafuura qulqulluudhaan haala kanaan dhugaa isheef baateetti jechuudha. Kana booda dubroon Maariyaamis akkas jettee jedha kitaabni qulqulluun. Egaan kun kitaabni kan barreessedha. Kana qofa dubbatanii jechuu osoo hin taane kitaabni qulqulluun nuuf kan ta'u xiqqoodha kan barreesse. Nuuf kan ta'u xiqqoo barreesse. Jarreen dubroo Maariyaamii haati Gooftaa keenyaadhaaf Elsaabees kana qofa hojjetaan dubbatan jechuu miti. Dubroon Maariyaamii ittaansitee maal jette? Lubbuun koo Waaqayyoodhaan guddaa galateeffatti. Hafuurri koos Waaqayyo fayyisaa kootti ni gammaddi. Salphina garbittii isaa argeera hoo. Haadha Waaqayyootu jettu jechuudha. Asitti Elsaabees maal jette? Yaa haadha Waaqa koo ati gara kootti dhufuun akkamitti naaf ta'a yeroo isheen jettu salphina garbittii isaa argeera hoo. Itti isheen immoo dubroon Maariyaamii.
kunoo har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu. Dhaloonni hundumtuu har'aa jalqabuudhaan dhaloonni hundumtuu dhaloota hundumtuu kan jedhaman kabaja dubroo maaraamtti gaafa deemnu kan sirra deebinee ilaalla. Dhaloota hundumaa kanneen jedhaman ijoollee waaqayyoodha. Ijoollee waaqayyoo warreen kamidha? Tokko qulqulloota ergamoota waaqayyoo ijoollee waaqayyoo. Dubroo maaraam dura kanneen jiran qulqulloota abbootii keenya ijoollee waaqayyoo. Ishee booda kanneen dhufanis immoo ijoollee waaqayyoo kanneen ta'an dubroo maaraamidhaan maal jedhu eebbifamtuu jechuudhaan fakkeenya qulqullicha ergamaa Gabreelii ergamoota bakka bu'uudhaan Elsaabees immoo dhala namaa bakka bu'uudhaan kan isheen taasiste kana dhaloonni hundumtuu kan taasisan kan agarsiisudha. Naan jedhu jabaa kan ta'e inni naaf wanta gaarii naaf taasiseera hoo maqaan isaas qulqulluudha. Dhiifamni isaas warreen isa sodaatan irratti hanga bara baraatti ni jiraata. Irree isaatiin humna taasise. Akka yaada garaa isaaniittis immoo warra of tuulan isaan bittinse. Warra jabootas teessoo isaaniirraa isaan salphise. Warra beelaanis arjummaa isaatiin qubse. Sooressotas harka qullaa hambise. Dhiifama isaa akka yaadatuudhaaf Israa'el garbicha isaa simate. Abbootii keenya Abrahaamiif sanyii isaaf hanga bara baraatti akkuma dubbate jechuudhaan dubroo maaraamii galatoo kana haala kanaatiin dubbatteetti jechuudha. Egaan kun gabaabinaan dubroo maaraamii mana Elsaabees yeroo argamtu yoo deemtetti jalqaba afura qulqulluudhaan kan guutamte Elsaabees kan isheen dubbatte firiin gadamesee keessaa akka utaalee isheenis immoo dubroo maaraamii haadha waaqayyoo ta'uu ishee beekuudhaan ulfina ishee kabaja ishee akka isheen dubbatte haadha waaqayyoo jechuudhaan akka isheen waamte dubroo maaraamii immoo sanaa booda galatoon isheen dhiyeessite kun gadoof qabummaan mamii dubroo maaraamii haati keenya akka isheen qabdu kan argannu salphina garbittii isaa argeera hoo jechuudhaan haadha waaqayyoo taate osoo jirtu haala kanaadhaan kan dubbattu haadha gadoof qabummaa qabnaa jechuudha. Kanaafu kun dubroo maaraamii mana sanatti kan isheen dubbattedha. Kana booda gaa dubroo maaraamii ji'oota sadiif mana Elsaabees jiraatteetti kitaabni qulqulluun achumatti kaaseera. Yeroo isheen deebi'uu jala geessu ji'oota sadii booda jechuudha gaa. Yeroo isheen deebi'uudhaaf geessu kun yerootti Elsaabees da'uudhaaf geessedha. Dursini akkuma laalle ergamichi qulqulluun Gabri'eel dubroo maaraamitti ergaa gammachuu yeroo himu maal jedhee ture? Kunoo firri kee Elsaabees kan taate erga ulfooftee ji'a 6 taatetti jedhee ture. Dubroo maaraamii as ji'a meeqa jiraatte? Ji'a 3 jiraatte. Walitti ji'a meeqa ta'a? Ji'a 9 ta'eera. Ji'a 9 jechuun immoo yerootti namni sirriin tokkotti dhalatuudhaaf ga'u waan ta'eedhaaf dubroo maaraamii yeroota kanaa boodadha gara bakka isheetti deebi'uudhaaf kan jalqabde jechuudha. Dubroo maaraamii mana Elsaabees akka isheen deebitu ajaja waaqayyoodhaan taasifame. Ajaja waaqayyoodhaan mana sanaatu akka isheen deebite bakka ishee du'aatti akka isheen deebituudhaaf waaqayyoo ajajaadhaan kan taasisedha. Kun yeroo sun yerootti Elsaabees da'umsaa fi geessa waan ta'eedhaaf waaqayyoo akka dubroo maaraamii bakka sanaan turre fedha isaadhaan haala beekuun taasiseera jechuudha. Maaliifidha dubroo maaraamii ji'oota kanatti deebi'uudhaaf kan dandeesse kan jedhuudhaaf abbootonni mana kiristaanaa keenya sababoota lama nuuf kaa'aniiru. Kan jalqabaa seera oriitii wajjirraan kan wal qabatudha. Akka seera oriitii yookiin akka seera Museetti jechuudha. Dubartiin yeroo deessu mana dubartiin deessu sana keessa kan jirtu kan deessitu jechuudha. Isheenis ni xuroofti. Isheenis xurooftuudhaan tochaa. Xurooftochuun akka cubbamtutti kan lakkaa'amtu jechuudha. Hundumaarraa wanta hundumaarraa adda kan baatu. Mana kiristaanaarraa namootarraa beeta maqdisee kooti mana bakka kadhannaa isaaniirraa namootarraa meeshaawwan qulqullaa'oorraati adda ba'uu qabdi. Kanaaf dubroo maaraamii abaarsaa hewaan osoo hin qabaatiin dursine akkuma bareednechaadha. Hewaan abaarsi hewaan kan abbaa ishee Addaam karaa kamiinuu kan ittiin dhufne isheen qulqulleettiidha. Osoo yeroo Elsaabees deessu dubroo maaraamii mana sana jiraatti ta'etu maal ta'uu dandeessi? Xurooftuu jedhamtee lakkaa'amuu dandeessi jechuudha. Maaliif bakka dubartiin deessutu kan argamtu akka seera sanaatti isheenis xurooftuu waanta taateedhaaf dubroo maaraamii deessu waaqa haadha waaqayyoo taatee qulqullummaadhaan kan jirtu xurooftuu jedhamuudhaaf dandeessachitti argamte jechuudha. Isheen garuu isa kanarraatu bilisadha. Foon isheedhaan, hawwii isheedhaan, lubbuu isheedhaan
wantoota akkasii irraatu waan tokko cubbuun addaamiif hewaan kan isheen tuqiin mataa isheettis immoo cubbuu kan raawwatiin qulqulleetti wanta taateedhaaf waaqayyo isa kana beekeetu dursee da'umsi ishee yeroo ga'u dubroo maariyaamii akka isheen deebitu taasiseera jechuudha. Kan lammaffaa immoo yeroo sanagaa dursini akkuma ilaalle arrabni Zakkaariyaas sababa jecha ergamaa waaqayyoo sirriitti dhaga'uu dadhabeedhaaf amanuu wanta dadhabeef hidhamee ture. Kanaaf yeroo mucaan kun dhalatu kan dhalatu jechuudha Yohaannis Cuuphaadha. Yeroo Yohaannis Cuuphaan dhalatu arrabni qulqullicha lubicha kanaa deebi'ee akka hiikamu innumti qulqulluun Gabri'eelii aangoo isaadhaan kana dubbateera. Amma mucaan kun dhalatutti arrabni kee hidhamaa taachuudhaan aangoo isaadhaan waaqayyo kan isaaf laateen qulqulluun Gabri'eelii kana raawwatee tureera. Kanaaf aangoon qulqulluu Gabri'eeliin kan raawwatame kun dhuguma qulqulluun Gabri'eelii kan ajaje kun innumti kan raawwate raajiin kun uumama isaadhaan uumama waaqayyoodhaan ergamaa waaqayyoodhaan kan raawwatame ta'uunsaa sirriitti akka beekamuudhaaf akka dinqisiifatamuufidha. Osoo dubroon Maariyaamii osoo bakka mana Elsaabeet osoo isheen jirtu mucaan kun osoo dhalatee ta'eetu maaltu ta'a ture? Yeroo mucaan kun dhalatu kana lubichi Zakkaariyaas arrabni banamuudhaaf jira. Yeroo arrabni isaa hiikamu kun waaqa samiif lafaa kan ta'e Iyyasuus Kiristoostu karaa haadha isaa dubroo Maariyaamii raajii kana arraba Zakkaariyaasiin bane malee ergamaa waaqayyootu kana taasise jechuudhaan raajii guddaa kana salphisuun ni danda'ama ture. Maaliif raajiin baay'ee kan nama dinqisiisuudhaaf bakka guddaa kan qabaatu yeroo uumamni waaqayyoo raawwatudha. Malee waaqayyommaa wanta barbaadachuudhaaf ni danda'a. Kan waaqayyoo nama dinqu kan nama dinqisiisu baay'ee uumamtoonni waaqayyoo aangoo isaaniif kennameedhaan qulqullummaa isaaniidhaan kabaja isaaniif kennameen raajii yeroo isaan raawwatan baay'ee kan nama dinqisiisu waan ta'eef raajiin kun dhuguma dinqisiifatamoo akka qabuudhaaf karaa ergamicha qulqulluu Gabri'eelii akka raawwatame akka beekamuudhaaf dubroon Maariyaamii bakka sanatti akka hin argamne waaqayyo taasiseera jechuudha. Kana booda dubroon Maariyaamii ji'oota sadan kanaa booda jechuudha gara bakka ishee dura gara mana Yoosefitti deebitee deemteetti jechuudha. Egaan walumaan galatti boqonnaan lammaffaan haala guddinaa fi dhalootaa fi guddina haadha keenya dubroo Maariyaam jechuudhaan kan jalqabne amma ammaatti kan ilaalledha. Kan itti aanu boqonnaa biraati. Boqonnaan biraa dubroo Maariyaamii gooftaa da'uu isheerraa kaasee hanga ol ba'umsa isheetti kan jirudha. Kan jalqabaa kan ilaalle haala dhalootaadha. Akkuma barachaa turre kan dura hundeewwan ishee tulluuwwan qulqullaa'oodha kan jedhameef kan isheef dubbatame sun dhuguma sirrii ta'uusaa hundeewwan ishee kanneen ta'an karaa abbaa isheedhaaf karaa haadha ishee lakkaa'une akka ilaalaa turre. Isaa booda immoo haala dhalannaa ishee akka ilaalle. Itti aansinee immoo guddina ishee mana qulqullummaatti ergamoonni nyaata samiirraadhaaf dhugaatii samiirraa isheef fidaa akka isheen guddatte. Umurii ishee waggaa 15ffaatti immoo mana Yoosef akka isheen galte. Erga kanaa immoo ergamaa qulqullicha Gabri'eeliidhaan ergaa misiraachotti himamee isheenis immoo gara mana Elsaabeet deemtee wantoonni amma ilaalaa ture sun hundumtuu akka isaan raawwatamedha boqonnaa kanaan kan baranne jechuudha. Boqonnaa itti aanu immoo kan biraati gooftaa da'uu isheerraa kaasee hanga ol ba'umsetti kan jedhu kutaawwan itti aanuun akka fedhaa fi waaqayyotti kan eegalluudha kan ta'u jechuudha. Har'aaf asuma irratti nugaa abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi kadhannaan gargaarsi haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii hunduma keenya wajjirraan haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.